Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yookaan awwaalaa isa jedhamuun akkuma beekamu guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Har'arree biyyoota 20 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin irree biyyoota 5 qabadheen dhufeen jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo nagaa waaqayyoo sin daganne nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kana sabiskiraayib sheer laayik gochuun gara maatii keenyatti dabalamaan siniin jedha. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan sheer laayik gochuun viidiyoo kanaan gadumaatti dhageeffadhaa isiniin jedha. Maaliif viidiyoon koo gabaabdudha waan taateef yoo akkam baay'atee daqiiqaa 10 jechaadha. Salphumatti daqiiqaa 10 irraa kan darbe daqiiqaa 8 yookaan daqiiqaa 7 fi sekeendii wayii oo akkam baay'ate bakka daqiiqaa 10 jechaadha. Viidiyoon koo gabaabdudha jechaadha. Gabaabumatti biyyoota 20 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaan doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Hooman rihaala, Kuweet dinaara, Bahreen dinaara, Jordaan dinaara, Chaayinaa yuwaanii, Swiss firaankii, paawundi sterlingii, yuuroo, turkii liiree fi Ijipshaan paawundii fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumallee karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin guyyaa irraa kanneen akka Ameerikaan doolaarii, paawundi sterlingii, yuuroo, Saawud Arabiyaa riyaala, Duubaa dirhama fi kan kana fakkaatanan qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti biyyoota 5 qabadhee dhufee jira jechuudha karaa baankii Oromiyaatiin jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin kaa'aa jechaadha. Guyyaa hundayyuu Ameerikaa irraa hin kaa'arree Ameerikaa doolaara irraa hin kaa'aa jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 58 fi saantiba 12 jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko jechaadha karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 71 bitanii birrii 100 fi birrii 74 fi saantiba 34tti gurguratu jechaadha. Isaan kan nurraa bitan garuu keenya kan ittiin sabbachuu qabnu birrii 100 fi birrii 31 fi saantiba 71 ta'a jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 14 fi saantiba 41. Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 1 fi saantiba 86. Duubaa dirhaamiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 43 fi saantiba 07. Akkasuma immoo Duubaa dirhaamiin tokko karaa baankii Oromiyaatiin birrii 32 fi saantiba 99 bitanii birrii 33 fi saantiba 65 gurguratu jechaadha. Isaan garuu keenya kan ittiin sabbachuu qabnu birrii 32 fi saantiba 99 jechaadha. Duubaa dirhaamiin tokko jechaadha guyyaa har'aa. Kan itti aanu Saawudiidha. Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 42 fi saantiba 15 jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa birrii 32 fi saantiba 26 jechuudha. Kan itti aanu Hooman riyaalli tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 11 fi saantiba 74. Kan itti aanu Kuweetii dinaarii tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 15 fi saantiba 30. Bahreen dinaarii tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 19 fi saantiba 43. Jordaan dinaarii tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 23 fi saantiba 14. Chaayinaa yuwaanii tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 21 fi saantiba 97. Swiss firaankiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 90 fi saantiba 97. Paawundi sterlingiin tokko karaa itoophilaakmaarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 13 fi saantiba 53. Akkasuma immoo paawundi sterlingiin tokko karaa baankii Oromiyaatiin guyyaa har'aa birrii 100 fi birrii
68 fi saantiba 33 jechaadha karaa baankii Oromiyaatiin paawundiin tokko jechaadha guyyaa har'a. Kan itti aanu yuuroodha. Yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 100 fi birii 79 fi saantiba 30 jechuudha. Akkasuma immoo yuuroon tokko karaa baankii Oromiyaatiin guyyaa har'a birii 100 fi birii 43 fi saantiba 46 jechaadha guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin yuuroon tokko jechaadha. Kan itti aanu koronnaadha. Koronnaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 16 fi saantiba 47. Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 4 fi saantiba 05. Ijipshaan paawundiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 3 fi saantiba 17. Yemen riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 64. Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 44 fi saantiba 64. Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 55. Indiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birii 1 fi saantiba 85 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jechuudha karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan kana fakkaata jechuudha. Akkasumas karaa baankii Oromiyaatiin irree guyyaa har'a biyyootni 5 kana fakkaatu jechaadha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin biyyoota 20 karaa baankii Oromiyaatiin immoo biyyoonni 5 kana fakkaatu jechaadha. Salphumatti guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan qannasee jira jechuudha. Qannasee gaafa jiru saantiba 5 saantiba 15 bakka manuma qannasee malee baay'ee kan qannasee garuu keessa jiru saantiba 5 15 saantiba 20 akka saantiba 7 minamina akka qannasee jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa garuu karaa Itiyoo Bilaak Maarkeetiin qannasee jira jechuudha. Kan kaleerra qannasee jira jechuudha. Kan biraa immoo kanaan jechuu barbaadu jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtan fakkeenyaaf biriin Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaawii jirtan immoo diinaara miti kan fudhatanii doolaariidha jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irra biriin biyya sanii paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen jechaadha. Biriin biyya sanii birii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Baay'ee xiqqoodha. Salphumatti biriin biyya sanii birii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Baay'ee xinnoo akka birii Yemen kan akka birii Paakistaanii jechuudha. Birii tokkichi birii tokkoon guutuu jechaadha. Fakkeenyaaf birii Paakistaanii birii Itoophiyaatiif 0 saantiba 55 jechuudha. Birii Itoophiyaa ta'uudhaaf gana saantiba 45 irra ta'a jechuudha. Akkasuma jechuudha biriin Beerut yookaan Libneen paawundiin biyya saniirree baay'ee xiqqoodha. Birii Itoophiyaati gadi jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaarota keessa immoo nama fakkeenya doolaarii 3 maqaa dha'ee jira jechuudha. Doolaaronni garuu baay'eetu jiru jechuudha. 20 30 ta'uu malu 17 8 ta'uu malu jechuudha. Doolaariin maqaan birriin biyya sadii doolaraan waamamu baay'eedha jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira jiru. Biyyoota sadii maqaa dheetanan jira jechuudha. Isa keessa immoo isin kan fudhattan Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii fi Beerut keessattuu warroonni mana madaawii jirtanii Ameerikaa doolaarii ta'a malee birrii biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhe kan warroonni Beerut jirtan paawundii, warroonni immoo Joordaan jirtanii keessattuu mana madaawii jechaadha. Dinaara miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo ergattan jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beerutii jechaadha. Guyyaa har'aa karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com doolaariin tokko birii 100 fi birii 58 fi saantiba 12 irra eeggattu yookaan sabattu malee birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankii Oromiyaatii yoo ergattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut jirtanii jechaadha. Fakkeenya guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin tokko karaa baankii Oromiyaatiin birii 100 fi birii 31 fi saantiba 71 irra eeggattu yookaan sabattu malee salphumatti birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhe warroonni Joordaan jirtan dinaara miti. Warroonni immoo Beerut jirtanii paawundii miti jechaadha. Egaa gabaabumatti kana fakkaata jechuudha. Viidiyoon koo irraa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu yuutuubiin koo duraanii eebbiseetu beekoroo kan jiru dileetii na jalaa ta'e na jalaa badee yookaan dileetii na jalaa ta'e jechuudha. Salphumatti na jalaa badee jira jechuudha. Inni kun yuutuubii haaraadha jechuudha. Inni sun bannaana kana banee jechuudha. Akka carraa ta'e na jalaa badee
Achii kana isa kana haaraan banee jechuudha. Kanaafuu duraan maatii san jalatti maatiin sabiskiraayib shee laayik naa gocha koomentii na barreessaa turtanii isin sila badee jiruuf isa kana jala koottati koomentii laayikii sheerii naaf gochuu hin dagatinaa isinin jedha. Duraanis baay'ee guddaadha dhugaa isinumatu naa guddise waan ta'eef kanallee abdii isinirraa qaba jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga deebinutti nagaa ta'a.